السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو جفتوتا channelii kiyya naziin disaarii jalatti argamtan naguma fayyuma keessanii arra aappii tokko qabadhe isinii dhufeera aappii maal jedha alfaysal VPN free jedha warreen biyya Saudi Arabiyaa keessatti itti fayyadamtanii jirtanu jechuudha daataa qabaattanii qabaachuu baattanii zeenii qabaannaan siniif hojjeta jechuudha warri zeenii daataa qabaatanii kaatanii immoo appilikeeshinii garaa garaan hojjenne jechuudha inni isinii hojjechuu danda'a kanarratti jechuudha isa kana gadi buufattu jechuudha nama buufadheen jira alfaysal VPN free jedha isarratti gadi buufattu kana gadi buufattu jechuudha anis installii godheen jira jechuudha isinis kanuma gadi buufattanii edda gadi buufattanii booda jechuudha as keessa galtu jechuudha amma fakkeenyaaf kun edda gadi buufattanii keessa galtu isa booda akkanatti isinii fida jechuudha akka kanatti hoggaa isinii fidu yaani ol fiddanii jechuudha kun olaa warreen idda fillafiitii qabu USA new one US new two ምናምን akkanatti qabee jira anamma kana jechuudha warreen ibidda qabu kana jarri kun isinii banuu danda'u jechuudha anamma fakkeenyaaf isarratti hojjechiifadha asirratti jechuudha jarmanni 80 kana irratti buufadha jechuudha isin kan barbaadan irra buufachuu dandeessu asirratti buufadha lammata asiin immoo gadi dhufe jechuudha asirratti shari'aa qabdan zeenii yaani kun hunduma irratti hojjechuu danda'a shari'aa hunduma irratti garuu zeenii tola hojjechuu danda'a jechuudha zeenii irratti kana irratti dhuftanii jechuudha faransaay oranji ምናምን akkanatti gadi dhuftu warreen biyya Saudi keessatti jechuudha biyya jirtanuu shari'aa keessanii irratti hundaa jechuudha amma fakkeenyaaf hanga dhufee shari'aa kooma zeenii irratti hojjetaara zeeniin barbaadaa jechuudha kana keessa amma kun argadheera lakiingi Saudi Arabiyaa sooshaal STC pilaast zeen jedha isa kanarraan buufadhaa jechuudha isa booda maal godhaa kana rukuta jechuudha bakka kana booda connecting jedha sirriitti na hordofaa amma fidaara shabakaa gootiif jechuudha connecting jedhaara okay amma hojjeteera jechuudha kanarratti akkanatti hojjechiifachuu dandeessu warreen miseensa keenya hin ta'inis asirratti dhuftanii aappii gara biraatiif waan biraatiif barsiisuu dandeenya kanarratti nu hordofaa jechuudha chaanelii keenya subscribe like share and comment gochuudhaan asirratti nu hordofaa amma kunoo kan hojjechuu magariisa jammareera jechuudha biyyuma Oromiyaa fakkaatteetti amma hojjetaara kanarratti isa booda kana edda buufattanii hojjechuu danda'a jechuudha kanaafuu nu hordofaa isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu